Akkam nagaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya baga nagahaan dhuftanis ni jedhan jira. Viidiyoo har'aa keessatti ammoo waan baay'ee murteessaa ta'een isiniif hima. Keessattuu warroonni YouTube irra hojjetan hedduu isin gargaara. Warroonni YouTube irra hojjechuu barbaadanis gara fuulduraatti isin gargaara jechuudha. Innis fakkeenya YouTube irratti viidiyoo hedduu qabaachuu dandeenya. Video dhibbaan lakkaa'amu yookaan viidiyoo 20-30 hanguma fedhaa ta'u viidiyoo YouTube keenya irraa qabaachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoolee kanneen yoo rakkoo qabaatan akkamitti baruu dandeenya kan jedhu akka adda baafachuu dandeessan jechuudha. Kanaan isin agarsiisuu filadhe jechuudha. Mata duree baay'ee gaarii taheen filadhe jedheetiin yaada. Yeroo ammaa YouTube'n sababa kanaaf jechuudha. Viidiyoon kan kee rakkoo qaba sababa jedhuuf namoota hedduu hojiin ala yogguu godhu ni mul'ata. Kanaaf ammoo nuti viidiyoo keenya viidiyoo chaanaala keenya irraa qabnu hunda isaaniidha to'annaa keenya jala oolchuudha qabna. Viidiyoo kamtu dogongora qaba, viidiyoo kamtu sirrii jira isa jedhu adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Okay, jalqaba irratti kan isiniif himu viidiyoon YouTube irraadha jechuudha. Rakkoon isaan irra gahuu danda'u rakkoo sadiitu jira jechuudha. Kan yeroo hedduu mul'atu jechuudha. Rakkoon kun sadiin tokkoffaa irratti copyright claim kan jedhamudha. Isa kana namoonni hedduun ni beektu jedheen yaada. Fakkeenya viidiyoo namoota biroo yookaan sirba filmii adda addaa bakka biraatii fuunee viidiyoo keenya keessa yoo galchine copyrightiin dhahamuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaarra jiru ammoo terms and policies kan jedhudha. Inni kun ammoo YouTube'n kan ittiin namoota adabu jechuudha. Fakkeenya seera kiyya cabsite jedhuma YouTube'n kan si adabu jechuudha. Inni sadaffaan ad suitability kan jedhudha. Inni kun ammoo warroota YouTube'n isaanii monetize ta'e qofaaf jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kan ka'e hunda irratti osoo beeksisni hojjetu viidiyoo muraasa keessaa filatanii akka beeksisni irratti hin baane kan ugguran jechuudha. Egaa waliigalatti rakkoon viidiyoo irra gahu beekamaan jechuudha. Sadeen kana jechuudha. Viidiyoo keessan hundarra rakkoon kun jiramoo hin jiru kan jedhu akkaataa ittiin beekuu dandeessan amma ilaalla jechuudha. Ani kan isin agarsiisu kompiitara irratti isin agarsiisa jechuudha. Kompiitara irrattis yoo ta'e ammoo Google Chrome fayyadama jechuudha. Akkuma sitti agartan kana Google Chrome fayyadama waan ta'eef isinis moobaayila keessan irratti Google Chrome keessan banattanii lafaana deemuu dandeessu. Baay'ee salphaa waan ta'eef rakkisaa miti jechuudha. Waan ani Google Chrome kana keessa taa'ee godhu isin moobaayila irra teessanii hojjechuu dandeessan waan ta'eef inni biraan immoo YouTube Studio ni jira. Isin wale YouTube Studio kan jedhu Play Store keessaa buufattanii achirrattis viidiyoo keessan to'achuu dandeessan jechuudha. Yoo ammoo itti fayyadama YouTube Studio hin beekne kan yeroo jalqabaatiif nama YouTube Studio fayyadamu taate nuti akkaataa itti fayyadama YouTube Studio dhiheessinee jirra jechuudha. Viidiyoo kana ni agartu. Dhuftanii ilaaluu dandeessan, chaanaala keenya jala seentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Akkaataa itti fayyadama YouTube Studio hanga tokko viidiyoo kana keessatti agarsiifamee jira. Yoo haalan barachuu feetan dhuftanii viidiyoo kana illee ni daawwattan jechuudha. Yoo ammoo ati viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwatte ani dhuma irratti jechuudha moobaayila keessan irratti illee akkaataa viidiyoo keessan rakkoo isaa baruu dandeessan akkaatuma nama agarsiisuu deemu kanarratti dhuma irratti moobaayila irratti illee isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti na wajjin turaa isin jedha. Jalqaba irratti gaatee YouTube keenya ni seenna, Google Chrome seenna, YouTube keenya seenna. YouTube seenna profaayilii keenya irratti tuquudhaan asirratti YouTube Studio keessa seenna jechuudha. Hubadha YouTube Studio keessa seenna jechuudha. Egaa YouTube Studio keessa yogguu seenne bifa kanaan nu fida jechuudha. YouTube Studioon kana fakkaata. Namni YouTube irra hojjetu tokko itti fayyadama YouTube Studio kana beekuun isarratti dirqama ta'a jechuudha. Asirratti lammaffaa irra kan jiru videos kan jedhu ni jira. Videos kan jedhu irratti ni tuqu. Yogguu videos kan jedhu irratti tuqne viidiyoo chaanaala keenya irraa qabnu hunda bifa kanaan nuuf tarreessa jechuudha. Amma viidiyoo chaanaala keessan irraa qabdan yogguu akkanatti isiniif tarreesse viidiyooleen kun rakkoo qabamoo rakkoo hin qaban kan jiru adda baafachuudhaaf asirratti restriction kan jedhu ni jira jechuudha. Akkuma asirratti agartan viidiyoo keenya hunda isaanii fuulduratti jecha nan jedhutu jira jechuudha isinii wale. Amma jechi nan jedhu kuni viidiyoon kuni hundi isaanii rakkoo akka hin qabne nu agarsiisaa jira jechuudha.
gabaabumatti jechuudha isinii malee. Kanaaf isinilleen bakka YouTube studio keessa hojjetan video kan jedhu jala dhuftanii yogguu video keessan hunda isinii baase asirratti tarree restriction kan jedhu kana jala irratti hundi isaanii nan kan jedhu yoo qabaatan rakkoo hin qabanii jechuudha gabaabumatti jechuudha. Akkuma asirratti agartan video lama add suitability kan jedhu ofirraa qaba jechuudha. Egaan amma asirratti video lameen kun maaliif add suitability ta'e yoo jettan gabaabumatti beeksisni irratti bahaa hin jiru jechuudha isinii malee. Akka rakkoo video sanitti ilaalaman malee hangas mara miidhaa jabaa hin qabu jechuudha. Akka copyright faatti jechuudha miidhaa hin qabu jechuudha. Akkasuma warri ammoo mallattoo add suitability kan jedhu kana arguu danda'an warroota chaanalli isaanii monetize ta'e video isaanii irratti beeksisni bahaa jirudha jechuudha isinii malee. Fakkeenya video 20 keessaa viidiyoon tokko lama mallattoo kana qabaachuu danda'a jechuudha. Kan biraa gadi deemnee ilaaluu dandeenya. Akkuma agartan viidiyoon hedduun jecha nan jedhu qaba jechuudha. Kun ammoo rakkoon akka hin jirre nu hubachiisa. Fuula itti aanuttis yoo dabarre viidiyoon hedduun nan jedha jechuudha. Nuti yeroo hedduu jechuudha seera YouTube ni kabajna waan ta'eef viidiyoo copyright yoo agarre yeroo isaaniitti balleessina. Kanaaf jechuudha asirrattis akkuma agartan akkuma silaatti jechuudha add suitability kan jedhu ni jira. Viidiyoo kana irratti beeksisni akka hin baane nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf isa kana irra hin deebinu akkuma sila jenne miidhaa jabaa hin qabu jenneetuma bira dabarra jechuudha isinii malee. Gadi deemnee ammallee fuula itti aanutti dabarree ni ilaalla jechuudha. Asirratti akkuma agartan viidiyoon tokko terms and policies kan jedhu ni jira jechuudha. Yoo isa kana yaadatan jalqaba irratti qabxiilee sadan keenya keessaa lammaffaa irra kan keenya isa kana ture jechuudha. Inni kun YouTube'n seera kiyya cabsite jedhee viidiyoo sana haqee ammoo seerra ammoo uggura kan kaahudha jechuudha. Malee fakkeenya viidiyoon kun amma asirratti remove jedha haqamee jira jechuudha. Viidiyoo kana irratti beeksisni hin bahu jechuudha. Viidiyoo iyyuu hin jiru jechuudha. Akkuma isin agartan adii tahee jira jechuudha. Yoo seera YouTube cabsitan mallattoo akkanaa kana jechuudha. Terms and policies bakka jedhu kana jechuudha. Viidiyoo san fuulduratti terms and policies kan jedhu kana isinitti fiduu danda'a jechuudha. Isin ammoo achi booda viidiyoo san raayitii itti gootanii bifa kanaan tuqaa sadeen tana tuqxanii delete forever kan jedhu kana irratti tuqxanii yoo haqxan filatamaa ta'a jechuudha. Egaan viidiyoon keenya hedduun isaanii nuti seera YouTube waan hin cabsineef asirratti copyright argachuu hin dandeenya. Kanaaf ani copyright suuraa amma isin argaa jirtan kana irratti isin agarsiisa jechuudha. Yoo viidiyoon keessan copyright hin dhahamee jiraate akkuma amma suuraa irratti agartan copyright claim jecha jedhu fuulduratti kaaha jechuudha. Isin wale viidiyoo keessan fuulduratti bakka restriction jedhu kana fuulduratti jechuudha. Yoo jecha copyright claim jedhu kan amma isin suuraa irratti agartan kana kaahe viidiyoon sun rakkoo qaba jechuudha. Kanaaf nuti maal isin gorsina viidiyoo akkasii kana guutumaa guututti chaanaala keessan irraa yoo balleessitan isin gorsina jechuudha. Yoo ammoo viidiyoon sun viidiyoo jabaa ta'e balleessuun isinitti ulfaate achumarratti jechuudha bakka amma copyright claim jedhu san irratti tuqxaniituma faana bu'uu dandeessan jechuudha. Warri YouTube tarii isiniif eeyyamuu danda'an akka isin bakka copyright ta'e san qofa irraa kuttanii balleessiftan yookaan yoo sagalee copyright ta'e akka silent gootan isiniif eeyyamuu danda'u jechuudha. Kanaaf bakka copyright jedhu san irratti tuqxanii faana bu'uu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya waliigalatti kana fakkaata rakkoowwan nuti amma ibsuuf yaalle sadeen kun jechuudha kan YouTube'n mallattoo itti godhee isin agarsiisudha jechuudha. Akka isin viidiyoo san to'attaniif yookaan haqxaniif jechuudha isinii malee inni kun isa YouTube'n isin beeksisu kan YouTube'n isin hin beeksifne hedduutu jira ammoo. Fakkeenya viidiyoo keessan keessa yogguu isin viidiyoo edit gootan bifa gaarii yoo edit hin goone fakkeenyaaf viidiyoo nama hin hawwanne yoo hojjetan yookaan immoo suuraa amma agartan kana thumbnail photo kan jedhamu kana bifa ammayyaa ta'een jechuudha saayizii isaa sirriitti eegdanii yoo hin hojjenne kunis rakkoo viidiyoo ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa YouTube irraa galii argachuu barbaadde yogguu isaan bira dhufte
Video kan keessa seenanii ilaalan. Videoon kan kee nama hin hawwatu taanan nama hin barsiisu taanan yookaan waan ati karoorsiteef san sirriitti kan hin ibsine yoo ta'e rakkoo viidiyooti janiiti jechuudha si ugguruu danda'an yookaan chaanala kee monitaayiz siif gochuu dhabuu danda'u jechuudha. Kanaafuu inni amma nuti jenne kan restriction kan jedhu kana jalarratti argamu rakkoo viidiyoo kan yuutuubiin isin beeksisu jechuudha. Kan yuutuubiin isin hin beeksifne wantoota akka amma jenne jechaadha. Kan viidiyoo keessan yogguu edit gootan fakkeenya barruu irratti barreessitan haa ta'u viidiyoo isin waraabdan san yaa ta'u suuraalee thumbnail footoo viidiyoo gubbaarratti mul'atan ta'uu danda'a. Kanaafuu rakkoolee kan yuutuubiin isin hin beeksifne kanallee yoo sirreeffattanii bifa gaariin chaanala adda addaa yuutuub irratti yogguu agartan fakkeenya irraa fudhattanii jechuudha yookaan namoota beekanitti siqtanii gaafatanii viidiyoo baay'ee bareeda ta'e yoo hojjetan warri yuutuub illee jechuudha namoota kana ni jaalatu ni jajjabeessu waan ta'eef ni milkooftu jechuudha.